Ashamaa akkam jirtu? Guyyaa irraa immoo miseensota raayyaa ittisa impaayereetii kanneen ofiin jedhan lama qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qopheessee isiniif dhiyeessuun kan isin waliin turuu ogeessota har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Haqaafan Fayyeeraati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ayyee egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan wal baraa mee eessarraa dhuftanii carraa jalqabaan siif kenna. Beenishaangul Gumuz keessaa dhufne kan daaratti keessaati kan inni dhufne achi keessaati baanee kan inni dhufne. Tole hayyee galatoomii naannoo ja'a yookaan Beenishaangul Gumuz aanaa Bildigiluu bulchiinsa magaalaa Daalattii irraa akka dhuftani quban qabaa. Hayyee baga nagaan dhuftanii isiniin jennaa. Baga nagaan gara waraana bilisummaa Oromootti dhuftan harka fuunee isiniin jennaa. Hayyee gaamee carraa lammeessoo isaa fillaadhaa. Jalqaba gara mooraa impaayera Itoophiyaa kanaatti akkamiin dhaquu dandeessanii gara mooraa sanaa mee waan beekturraatii fedhiidha yoo ta'es dirqamaan akkamiin akka dhaqxannoo ibsi. Hayyee ka jalqaba gara mooraa mootummichaa kanatti eeguu dhufu gandumaa keenyarraa otumaa hojii kan koo dalaguuyyuu dirqamaadhaan na fuudhanii gara mooraa leenjitti na geessan. Hayyee godina isaanirraa Kondeessa. Godinni ana Adaamitu Jiloo Kumbulchaa irra. Tole hayyee gaamee gara keettan deebi'aa gara mooraa impaayera sanaatti hogguu dhattee mooraa sana keessatti waan isin mudataa ture haalli leenjii turtiin leenjii eessatti illee akka leenjiitan ifa nuuf godhi. Hayyee bakkitti akkaataan itti waan dirqiidhaan nu qabanii nu fudhatee deemanii. Hojii deemtu nuun jedhanii nu fudhatee deemanii makiinatti nu fudhatee deemanii eegan fudhatanii booddee mooraa miseensisanii guyyaa fudhatee deemnee booddee achi eegii gallee booddee achi keessatti wanta baay'een nu qunname beelliis nu miidheera achi keessatti gidaramneerras waan nu dhufneerra rakkina baay'ee keessa dabarreeti kan hin dhufnee asitti dhufnee gara kanatti dhufnee makamne egaa asitti makamne booddee immoo rakkina baay'eetu nu qunname. Baraatti nu gashanii baraa keessa turre egaa baraa keessaa baanee booddee immoo dhufnee asittiin gallee amma immoo gara adda bilisummaa uummata Oromootti harka keenya laannee akkatti hin jiru. Tole galatoomii mooraa leenjii impaayerattii keessatti illee rakkooleen beelliin akkasuma waan isin ilaalannetti gidiraa hamtuu keessa akka turtan keessattuu bosona isiniif hin mallee waan isin ilaalannetti akka dararamaa turtan nuuf kaastee jirta. Galatoomi isin jenna gaamee gaafii keenya birootiin gara keettan deebi'aa. Mooraa leenjii sana keessa dirqiin akka dhaqxanii akka hiraarfamaa turtanii mooraan sun illee ilaalcha garaagaraa akka qabu waa hedduu dudubbattanii jirtu. Akkamiin gara waraana bilisummaa Oromoo yookaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhufuu dandeessan akkamitti akka baatan irraa mee nuu dubbadhu. Tole ka erga mooraa mootummichaa kanatti dhufne ergasii ammootu ganda Daalattii jedhamutti dhufne jenne baay'ee gidiraa baay'eetu ture. Wal qoodiinsa sabaa kana baay'eetu keessa jira jechuudha. Waa'ee ilaalcha baay'ee argine yoo jennu dasnu jechuu dide fudhatama nuuf qabaachuu dide jechuudha. Keessi keenya fudhachuu dide. Ergasii iyyuu waan kanatti mallee gara waraana bilisummaa Oromoo kanatti sosocho'uu eegallee jechuudha. Ayyee mooraa sana keessa turtiin ture ilaalchi wal qoodduu sabaan kan wal qoodanillee akkasuma manuma mootummaa hundallee keessa ni jiraata akkasuma waraanuma impaayerattii keessallee rakkoon kun akka jiru numa quba qabnaatis kakaasutti jirtu kana ayyee egaa guyyaan isin baatan yoomii akkamitti gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kana dhuftanii qabsoo bilisummaa saba keessaniif immoo maal fiddanii dhuftanii qabattanii waan dhuftan yoo jiraatellee. Hayyee wanti nuyi qabannee dhufne wanti meeshaa boombii fi rasaasa 50 turkii kilaashii turkiidha kan finnee dhufne kana kan finnee dhufne. Toleeyyee asumaan gaaffii tokkoon siif dabalaa mooraa sana keessa yeroo turtanii waraanni bilisummaa Oromoo nama ajjeesaa, nama qalaa, yartuudha waanuma hedduu kaasaniitu dudubbachaa oolu.
erga dhuftanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo galtanii simannaa waraanni bilisummaa Oromoo isiniif godhe booda isin maal argitan? Akkuma jedhanu dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo nama ajjeesa, nama qalaa yookaan yertuudha? Mee waan beeturraa waan agarteerraa dhaggeeffattootaaf nuu qoodi. Hayyee ani egaa jalqabuma gaafachii baane waa lama baane. Sababni isaa achitti gatii isin ajjeesuu, isin qaluu waan adda addaa gatii haasaaniidhaa fi waa lama keessaa waa tokko baane. Yoo nu ajjeesanis nu ajjeesanu, Oromoo ofitti nu dabalanis nu dabalanii jennee murteessinee baane. Kana lamaan keessaa tokko murteessinee baane. Kana lamaan keessaa garuu kan nu dhufnee argine isa jedhame osoo hin taane egaa jalqabatti gaafa dhufnee wal argineetti jalqabnee nuti waan baay'ee argineerraa miidhaan nurra ga'es hin jiru, namni nutti bu'es hin jiru. Dhufnee booddee kan nu simatanii booddee gara waraana bilisummaa kanatti dhufnee booddee wanti nu quunname tokkoyyuu hin jiru. Hamma wanaa jaalalaan tokkummaadhaan nu simatanii hamma har'aatti wajjiniin jiraachaa jirra. Boris immoo wajjiniin jiraanna. Kanaafiyyuu dararri hin jiru, ajjechaan hin jiru, madaan hin jiru, tumaan hin jiru. Wanti achitti jedhamu hundumti isaayyuu soba akka ta'edha kan inni ija kootiin argachaadha. Toleeyyee gaamee impaayirri Itoophiyaadhaa yeroo ammaa qarree kufaatirra geessee jirti. Egaa hunduunuma beekna, waraanni isaas ni beeka, hojjetaan of hirkaa qabu hundumtullee ni beeka. Gama hundaan lolatu geggeeffamaa jira, raafama hamaa keessa galtee jirti, dinagdeedhaanis siyaasaanis kuftee jirti. Kanarratti ati mee akkamiin tilmaamtee keessattuu waan baateef qabdaa, waan hubattee, waan sii galetu jira. Kanaaf baate impaayirri Itoophiyaa uummata impaayiratti jedhu lammii isaa kana garamitti deemsisuuf jira? Siyaasaan, dinagdeen akkamirra jira itti yaaddaati? Ayyee kan amma yoo lammiin Itoophiyaa akka Oromoo akkanatti ani hubadhetti yoo Oromoon yeroo kamuyyuu inuma ajjeefamaa jira, inuma hidhamaa jira. Kanaaf Oromoon akka Oromootti ammootu uf danda'ee jiraachuutu isaaf mala. Oromoon yoomiyyuu taanaan saba bal'aadha, saba uf danda'e ajjeefamuu hin qabu, hidhamuu hin qabu, reebamuu hin qabu. Sabni Oromoo ta'e kamiyyuu taanaan akka uf danda'etti, uf danda'a tokkotti akka jiraatutti abdii fudhadha. Ayyee miidhamni lammii keetii akka qalbii si cabsee namni kamuyyuu du'uu hin qabu, dimokiraasiin dhugaan lafa qabachuu qaba akka jedhudha yaadni kan kee. Dhugaa jirtu dubbattee jirta. Mee gaaffii keenya gara xumuraatti geessutti jirra. Asumaanan gaaffii tokko siif dabala. Ofii keetii dhugaa jirtu hubattee waraanni bilisummaa Oromoo maal akka fakkaatu, naamusni waraanni bilisummaa Oromoo maal akka ta'e, akkasuma qabsoonni geggeessaa jirullee maal akka ta'e sii galee baatee, impaayirattiin immoo yeroo ammaa dirqamaan qabdee fedhiin utuu hin taane akkasumallee lola isaan hin laallanne hedduu irratti lammii impaayirattii jala jiran uummata Oromoo dabalatee qabuudhaan lola isaan hin laallanne irratti hirmaachisuudhaan wal nyaachisaa jirti impaayirri Itoophiyaa jechuudha. Isa kanatu sii gallaan mooraa sana diigdee tuffattee balfitee baatee jirta. Kanneen akka kee quunnamtii dhabuudhaan haa ta'u, hubannoo sammuu dhabuudhaan haa ta'u, waa hedduudhaan achi keessatti meeshaa ormaa baatanii yookaan meeshaa diinaa, qawwee diinaa baatanii immoo lammii isaanii uummata Oromootti qabanii ajjeesaa jiran abjuu Minilik durii kanneen milkeessaa jiran abjuu Minilik durii kan milkeessaa jiran kaayyoo sanatti dirqamaan hiriirsanii kan gocha uummata Oromoo irratti dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwachaa jiranii maal jetta? Maal dhaamtaaf? Achuma keessatti akka isaan ta'an immoo akka keessan kana miliqanii tooftaa barbaadan fayyadamanii waraana bilisummaa Oromoo oliin hiriiranii meeshaa hidhannoo isaanii fidatanii akka isaan qabsoo bilisummaa, qabsoo haqaa geggeessan yookaan akka isaan lammii isaaniirraa meeshaa sana deebisaniif maal dhaamta? Maal ittiin jetta? Ayyeka wanti ani dhaamuu fi barbaadu obboleeyyan kiyyaa, obboleessa kiyya kan kalee bakka waraana Itoophiyaa wajjin ture san keessaa wanni ani dhaamuu fi barbaadu iddoo san taa'anii obboleessa ofii waraanuu, abbaa ofii, haadha ofii ajjeesuu osoo hin taane bakka san keessa taa'anii ammootu cubbuu garaagaraa, cubbuu Oromummaa fudhachuurra bakka sanii gadhiisanii meeshaa isaanii, hidhannoo isaanii guutuudhaan hidhatanii gara waraana bilisummaa Oromootti dhufanii maddii isaanii hiriiranii biyya Oromiyaa jedhamtu akka dagaagsan, akka isaan waraana bilisummaa Oromoo maddii dhaabbatanii isaan wajjin biyya ofii akka bilisoomsan kanaan gama dhaamsa koo dabarsaaf. Fayyaa ta'ii gara keetti gara gaaffii xumuraattan si deebisaa. Gaamee atoo maal jettaa? Dirqamaanis
jaallattee otoo hin taane meeshaa impaayirisiittiinaan waan daba lammii kee irratti raawwataa turteetta. Akkasumallee godhi jechuun waraanni waan godhi jedhame waan godhuuf dirqamaan atillee gochaa turte. Ammoo amma yaada kee qajeelfattee baatee jirta. Uummata Oromoo bal'aa kun dhiifama siif gochuu mala maal jetta? Gocha raawwachaa turteen uummata Oromoo bal'aa kanaan maal jettee gara qabsoo saba keetiitti deebitaa siin jedha. Ayyee wanna ammoo arraatti yookiis beekaas utuu hin taane utuu ta'e utuu hin beekinis wanti nu amma irratti goone hundumti isaa iyyuu nu gaabbisiisee jira. Sababni isaa lammii keenyatti dhukaasuudhaasanis haa ta'u lammii keenyatti maal gochuudhaan haa ta'u wanti nu hamma irratti goone nu gaabbisiiseera. Amma immoo nu galeetii gara adda bilisummaa uummata Oromootti dhufneerra. Kana booddeetti warri achi jiran warri akka keenyatti achi jiraachaa jiran kun akka jarri lammii jaratti hin dhukaamne akka lammii jaraa waraanne akka obboleeyyan jaraa waraanne boris ta'ee har'as ta'ee akka jarri gara adda bilisummaa uummata Oromootti deebi'anii dhufanii harka jaraa laatanii dhaamsa goon dabarsaa galatooma. Hayyeen dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya irraa biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kan isin dhaggeeffachaaf daawwachaa turtan miseensa raayyaa ittisa impaayireetii kanneen ofiin jedhan keessaa miliquudhaan gara qabsoo saba isaanii gara waraana bilisummaa Oromootti kan argamanidha. Hayyeen isinilleen karaa irraa biyyoolessa Oromiyaa immoo dhuftanii argamtanii yaada keessan dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenya irraa biyyoolessa Oromiyaatiif waan nuuf qooddanii fi fayyaa ta'aa galatoomaa isiniin jenna. Hayyeen gamanumaan otoo hin jaallatiinis ta'ee gama hin barbaachisne malaatiin mooraa impaayireetii keessatti kanneen argamtan dirqamaan akkasumallee quunnamtii dhabaan mooraa sana keessa baattanii lammii keessanitti meeshaa kan galagalchitanii jirtan ammallee waraanni bilisummaa Oromoo akkasuma uummanni Oromoo harka bal'isee isin eegaa jira. Meeshaa fidhannoo keessan qabattanii gara qabsoo saba keessanitti dhuftanii seenaa xuraarraa gara seenaa qulqulluutti akka makamtan akkasuma qabsoo saba keessanii deeggartanii kaayyoo akkasuma uummanni Oromootti dhumaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo irratti wareegamaa jiru akka galmaan geessan isiniin jenna. Ammallee harki keenya banaadha harka bal'isnee isin eegaa irra isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.